Gaachanni sabaa woboon zoonii Arsadee aanaa Boosaat keessatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo milkii argachuu beeksise. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amurruu keessatti hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhan daangaa Oromiyaa ce'uun haleellaa uummata nagaa irratti raawwatanii lubbuun namoota hedduu dabru qabeenyi hawaasaa saamamuu fi hawaasni qe'eef qabeenya isaarraa buqqa'ee rakkoo hamaaf saaxilamuu himan. Iiraan jiila Ameerikaa gara baha giddu galeessaatti malee arguuf akka hin jirre ibsitee jiraachuunis adeemsa marii nagaaf yaaddoo uumee jira jedhame. Adoolessa 2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangaduma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Gaachanni sabaa woboon zoonii Arsadee aanaa Boosaat keessatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo milkii argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Abdiin sabaa woboon zoonii Arsadee aanaa Boosaat keessatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Reefi gaachanni sabaa woboon zoonii Arsadee waxabajjii 29 bara 2026 godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaat ganda Saaraa jedhamu keessatti tarkaanfii cimaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo milkii argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Woboon tarkaanfii cimaa fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP ajajaa maqaan isaa Malkaa Ida'oo jedhamu dabalatee loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP hedduu ajjeesee kaan madoo taasisuun bakka qubsumaa duraan turan ganda Saaraa irraa guutummaan guutuutti buqqaasuun gara magaalaatti baqachiisee injifannoo argachuu ajajaan woboo zoonichaa ibseera. Woboon tarkaanfii guggubduu waraana PP irratti fudhate kanaan qawweelee hedduu fi rasaasa hedduu akkasumas dookumentiiwwan keessoo iccitii waraana maafiyaa PP saaxilanii fi kophiilee waraanaa gosa garaagaraa dugda loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irraa hiikuun bu'uura qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amurruu keessatti hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo ofiin jedhan daangaa Oromiyaa ce'uun haleellaa uummata nagaa irratti raawwatanii lubbuun namoota hedduu dabru qabeenyi hawaasaa saamamuu fi hawaasni qe'eef qabeenya isaarraa buqqa'ee rakkoo hamaaf saaxilamuu himan. Bal'ina oduutiif Jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Lixa Oromiyaa Horroo Guduruu keessatti haleellaa humni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo raawwataniin uummanni siivilii hedduun qe'ee isaanii irratti rakkoo hamaa keessa jiraachuu himan. Haalli nageenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amiruu keessatti hammaachuun jiraattonni naannichaa yaaddoo guddaa keessa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise himanitti hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo daangaa Oromiyaa ce'uun gara aanichaa seenanii uummata nagaa irratti haleellaa raawwachaa jiru himatu. Haleellaa uummata nagaa irratti raawwatame kanaan miidhaan qaamaa qaqqabuu fi lubbuun namoota darbuu dabalatee rakkooleen gurguddoon uummata nagaa irratti uumamuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa feeraniiru. Haleellaa humnoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo raawwateen namoonni lubbuun darban 12 yoo ta'u isaan keessaa kanneen ammaaf maqaa isaanii nu qaqqabe Gaddafaa Qorchoo, Jaarsoo Gufee, Dinqaa Abdiisaa, Fardee Taakkalaa, Fiqaaduu Nagaroo, Amaanu'eel Balaayinash, Kitilee Itichaa, Dirribee Girmaa fi Fardee Haayiluu kanneen jedhaman lubbuun dabruu fi namoonni hedduun miidhaan qaama adda addaa irra gahee buufata fayyaa magaalaa Gamsaa keessatti yaalii fayyaa ariifachiisaa argachaa jiraachuus ibsaniiru. Hidhattoonni naftanyaa lafaa dhufaa fannoo kun magaalaa Gamsaa seenuun kan argaman yoo ta'u haalli jiru akka isaan jedhanitti hidhattoonni lakkoofsan hedduu ta'an magaalaa keessa seenanii uummata nagaa irratti miidhaa geessisuu qabeenya dhuunfaa saamuu fi jireenya uummataa jeeqaa jiraachuu himan. Dabalataan manneen jireenyaa hedduun manca'uu qabeenyi dhuunfaa saamamuu fi beeyladoonni uummataa saamamee fudhatamuu isaanii miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Itti dabaluunis manneen jireenya uummataa tokko tokko ibiddaan gubachuun maatiin hedduun bakka jireenyaa dhabanii rakkoo hamaa keessa jiraachuu dubbatu. Akka jiraattonni jedhanitti maatiin hedduun rakkoo kanaan wal qabatee mana isaanii qabeenya isaanii fi waan jireenyaaf barbaachisu dhiisanii baqachuun nageenya isaanii eegsisuuf jecha bosona keessa bakka dhokataa fi naannawa fagoo keessatti faffacanii jiraachuuf akka dirqaman itti dabaluun eeraniiru.
keessattuu daa'imman, dubartootaa fi manguddoonni haala kanaan miidhamuu isaanii fi rakkoo jireenya hamaa keessa galuu isaanii maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Iiraan jiila Ameerikaa gara baha giddu galeessaatti malee arguuf akka hin jirre ibsitee jiraachuunis adeemsa marii nagaaf yaaddoo uumee jira jedhame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Iraan jila Ameerikaa gara baha giddu galeessaatti malee arguuf akka hin jirre ibsite. Kunis erga walitti dhukaasuun irra deebiin eegalameeti. Tarkaanfiin Iraan kun adeemsa marii nagaa akka gufachiisu sodaatameera. Aangaa'onni Iraan mata duree biraa irratti mari'achuu dura qaamoleen lameenuu torbee lama dura wayita walii galteen wal hubannoo mallattaa'u haaldureewwan tarreeffaman hojiirra oolchuu irratti xiyyeeffachuu qabu yaada jedhu dhiheessan. Mata dureen ciccimoon kanneen akka sagantaa nukleeraa Iraan daangessuutti seenuu dura haaldureen kaa'ame haa kabajamu jetti Iraan. Odeessi haaraan kun biyyoonni lameen ammallee waa'ee ulaa Hormuz banuu fi guyyoota 60 dhukaasa dhaabuu irratti yaadaan walirraa fagoo akka jiran akeeka. Marii Dohaa Qatar irratti hirmaachuuf wayita haawus soddaa Tiraamp Jared Kushnerii fi ergamaan addaa Tiraamp Steve Witkoff garas imalaniiru. US marii sadarkaa olaanaaf namoota kunneen filatte erguu himte. Iraanii fi keessummeessituun marichaa Qatar garuu mariisistoota waliin kanneen Iraan bakka bu'uun mari'atan waliin wal arguuf akka hin jirre ibsan. Qatar akka jettetti ministeerri muummee biyyattii Sheek Mohammed bin Abdurrahman Al-Saanii jila Ameerikaan ergite Kushnerii fi Witkoff waliin wal arganiiti jiru jedhan. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.